Muddee 16/2024 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti hima oduu waliinaan geetoo Lamaayyooti. Godina Arsii Dhihaatti konkolaataan lama walitti bu'anii du'aatii namoota 12f sababa ta'eera. Arsii Dhihaa aanaa Dodolaa keessatti konkolaataan imaltoota fe'anii deemaa turan lama walitti bu'anii balaa sanaan namootni 12 akka du'an himameera. Balaan sun kan mudate konkolaattota gurguddaa yookaan baasii kan namoota fe'ee Roobeerraa gara Shaashamanneetti deemaa turee fi kan Shaashamanneerraa gara Gadab Asaasaa imalaa tureen waan walitti bu'aniif akka ta'e itti gaafatamaan kutaa nageenya tiraafikaa godina Arsii Dhihaa Komaandar Kamaal Amaan ibsaniiru. Balaa sanaan namoota du'an 12 ala namoonni 19 akka miidhaman odeessi fuula miidiyaa waajjira koominikeeshinii godina Arsii Dhihaa irraa argame. Somaaliyaa fi Ijiptiin waliigaltee Ankaaraa irratti mari'ataniiru. Eertiraanis ibsa gaafatteetti. Torbee darbe keessa mootummoonni Itoophiyaa fi kan Somaaliyaa Ankaaraa keessatti waliigaltee mallatteessan ilaalchisee ministeerri haajaa alaa Somaaliyaa Gibsiif ibsa kenneera. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmad Faaqii gita isaanii kan Ijiptii Badir Abdellaatti wajjin kaleessa bilbilaan mari'ataniiru. Ijoon marii isaanii dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaan Turkiyyee keessatti torbee darbe waliigalan irratti ture. Maal irratti waliigaltanii jechuun akka ibsamuuf kan gaafatte Ijipt yeroo taatu Ahmad Faaqiin Itoophiyaan walabummaa fi birmadummaa Somaaliyaa akka kabajuuf beekamtii kennuushii akkasumas hulaa galaanaa Somaaliyaa keessaan akka argachuu barbaaddu irratti waliif galleerraa jechuun ibsaniiru. Onkoloolessa darbe keessa Somaaliyaa, Ijiptii fi Eertiraan karaa pirezidaantota isaanii Asmaraatti wal arganii tumsa waliif goonaa jechuun waliigaluun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee sana booda mataa mootummoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa gara Ankaaraa deemanii waliigalanii deebinaan Kaayiroo fi Asmaraan maal irratti akka waliif galtan nuuf haa ibsamu jechuun Moqaadishoo gaafataniiru. Asmaraan kan gaafatteef ibsi yoom akka kenname yookaan kennamuuf jiru ammaaf hin dhaga'amne. Ameerikaan Somaalilaandiif beekamtii akka kennituuf gaaffiin dhiyaateera. Somaalilaand akka biyya walabaatti beekamtii akka argattuuf gaaffii mana maree mootummoota Ameerikaa keessatti ka'eera. Miseensi mana maree Ameerikaa tokko dhimma kana irratti wixinee seeraa qopheessuun murtoof dhiyeessaniiru. Somaalilaand akka biyyaatti beekamtii argachuu qabdi jechuun wixinee seeraa qopheessanii kan dhiyeessan miseensa Koongirensii Jeneraala sooroma ba'anii jiran Scott Perry nama jedhamanidha. Scott Perry'n kutaa bulchiinsa Pensilvaaniyaa naannoo 10 irraa kan bakka bu'an yoggaa ta'an Ameerikaan Somaalilaandiif beekamtii yoo kennite waan guddaa irraa fayyadamti jedhaniiru. Somaalilaand waggaa 30 caaluuf gaanfa Afrikaa irraa biyya sabatiinsa qabdu filannoo haqa-qabeessa geggeessuun kan beekamtu waan taateef mootummaan Ameerikaa beekamtii kenneefii yoo achi keessatti imbaasii banate irraa buufata malee waan miidhamu hin qabu jechuun wixineen dhiyaate. Goleessitoota balleessuuf daldalaa fi nagaa buusuu irratti hargeessaan godina kanarraa Ameerikaaf michuu tarsimaa guddoo waan ta'uu dandeessuuf beekamtii kennuufiin barbaachisaadha jedhameera. Kanarratti murtoon Doonaald Tiraamp maal akka ta'uu danda'u haga isaan aangoo qabatanitti waan eegamu ta'a. Yuukireen Sooriyaaf gargaarsa namoomaa kennuu akka barbaaddu beeksifte. Ofiisheefuu Raashiyaa wajjin lola guddaa keessa kan jirtu Yuukireen uummatni Sooriyaa balaa beelaa jala akka hin galleef gargaarsa erguu akka feetu karaa pirezidaantii ishee beeksisteetti. Vladimir Zelenskiin toora Tiwiitara yookaan X isaaniitiin akka ibsanitti midhaan nyaataa gara Damaasqootti erguuf dhaabbilee gargaarsaa fi jaarmiyaalee namoomaa dubbisanii haala akka anjissaniif ajajaniiru. Lolli Sooriyaa keessaa akka hammaatuu fi walxaxuuf Raashiyaan shoora guddaa qabdi kan jedhan Zelenskiin amma hawaasni addunyaa waan qabuuf kan danda'u uummata Sooriyaa akka gargaaruu qabu yaadachiisan. Waggaa 3f Raashiyaa wajjin lola guddaarra kan jirtu Yuukireen midhaanii fi zayita nyaataa guddoo oomishuun beekamti. Lolarraa osoo jirtuuti uummatni addunyaa kitila 20 beelaan akka hin miidhamneef gargaarsa kennuu ishee ibsameera. Jaarsummaa Turkiyyeetiin yeroo tokko qofa banamee malee erga Raashiyaan ishii weerarteetii oomisha ishii hulaa galaanaa gurraacha irraan gabaa addunyaatti kan ergitu adda citeera. Bakka isaa buufata doonii Uddeessaatti dhimma bahaa jirti. Balaa beelaa Sooriyaan keessa jiru osoo miidhaa hin geessisin gargaarsa namoomaa kennuuf fedha kan jette Kiev hulaan kamiin akka ta'e wanti ibsame hin jiru. Bashir al-Assad osoo biyyaa hin badin dura Sooriyaan qamadii fi zayita kan bittu Yuukireen irraa osoo hin taane Raashiyaa irraa ture.
kaffaltiin bittaa waan tureef Raashaan midhaan gamasitti erguu erga dhaabdee bubbuleera. Amma beelli Sooriyaa keessaa lubbuu uummataa baay'ee galaafatuuf deema jedhamee sodaa guddaa uumeera akka Reuters jedhetti. Baabaa Vaangaan bara 2025tti lolli addunyaa sadaffaa akka ka'u raagan sodaa uumaa jira. Lammii Bulgaariyaa kan ta'an maqaa Baabaa Vaangaan jedhamuun kan beekaman akka lakkoofsa Awurooppaatti bara seenuuf jedhu 2025 keessa lolli addunyaa sadaffaa itti ka'a jechuun raaganiiru. Dubartiin umurii 85 bara 1996 du'an sun haga 2030tti waan gurguddoo addunyaa kanarratti ta'uuf jira jedhan dursanii dubbachuun beekamu. Bara lubbuun turan kan ni ta'a jedhan dursanii dubbatanii ture hedduu raawwatamee waan argameef yeroo hundaa barri haaraan yeroo dhufu sabaa himaaleen addunyaa maal jedhanii ture jechuun xiyyeeffannoo itti kennu. Bara lubbuun turan mootummaan Sooriyaa akka kufuu fi warri isa kuffisan akka waliif hin galle raaganii ture. Kana malees balaa guddaan fulbaana keessa Ameerikaa keessatti akka ga'u akkasumas gamtaan Sooviyeet akka diigamu dhukkubni daranyoo nama hedduu fixuu akka dhufu dursanii dubbatanii ture. Guyyaa 15 booda kan seenu bara 2025 keessa lolli addunyaa sadaffaan karaa baha Awurooppaan ka'ee warra dhiyaa akka miidhu dursanii arganiiru. Baruma 2025 keessa kalaqni addaa gama teekinooloojiitiin akka argamu raaganii keessattuu teekinooloojii naanoo fi teeleepaat irraa waan haaraatu dhaga'amaa jedhanii ture. Teekinooloojiin kalaqamu bu'aa akka qaban garuu seeraan itti fayyadaman yoo ta'e miidhaa geessisuu danda'u jedhaniiru. Dhaabbatni teekinooloojii tujaarichaa kan Elon Musk ta'e New Neuralink jedhamu bara kana keessa sammuu namaa keessa maayikiroochipsii akka galcheeru ibsuun isaas ragaa kanaaf akka ragaatti kaafamaa jira. Baruma dhufaa jiru kana keessa dhalli namaa wantoota eenyummaan isaanii hin beekamne waliin quunnamtii akka eegalanii fi tarii balaa akka qaqqabsiisuu danda'anis waan dubbatan keessa jira. Donald Trump yoo filatame waan UFO jedhamu irratti ibsa bal'aa akka kennan waadaa galanii ture. Baabaa Vaangaan dhalatanii waggaa 12ttidha. Qaroon ija isaanii kan bade. Maqaan dhaloota isaanii Vaangeeliyaan Paandeevaa Gushtaroovaa Yoonghaa yoggaa ta'u haga 2030tti waan addunyaa kanarratti ta'uu danda'u dursanii dubbataniiru. Namoota hedduu biratti xonqaayiidha jedhamanii beekamu. Oduu keenya xumuraatiin dooniin Raashiyaa boba'aa fe'an lama galaana gurraacha keessa baduun dhaga'ame. Dooniin Raashiyaa kan boba'aa fe'anii galaana gurraacha irra deemaa turan lama kaleessa hojjettoota 29 waliin akka dhidhiman aangaa'otni biyyattii beeksisaniiru. Dooniin barmeelota boba'aa baatanii fe'anii turan sun kan dhidhimanii fi haalli qilleensaa yeroo sanaa hamaa ta'uu irraan kan ka'edha jechuun aangaa'ota biyyattii bobeeffatee kan gabaase TASS'dha. Balaan kun kan qaqqabe Keerich Steet bakka jedhamutti kan Raashiyaa fi lafa Yuukireen 2014tti humnaan qabamte Kiriimiyaa adda baastu keessattidha. Wayita doonii lamaan sun dhidhimaa jiran barmeelli yookaan taankeriin cabee boba'aan keessaa gara galaanichaatti yeroo dhangala'u kan agarsiisu karaa teelegiraama aangaa'ota waajjira abbaa alangaa geejjiba bulchiinsa kibba Raashiyaa irraa kan argame ta'uu BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolabnee jirra. Turtii gaarii qabaadhaa.